Tole akkam jirtu hordoftoonni kan keenya nageenyi kan koo bakka isin jirtanitti isin qaqqabu. Egaa karaa YouTube chaanaalii kanaa yaada isin fayyada jedhu barnootallee yaadallee waanan isin fayyada jedhu mala adda addaallee isinitti himuudhaan yeroo adda addaa odeeffannoo adda addaa isiniin gahaa tureera. Kanaaf har'a immoo mee waan tokkoon qabadhee dhufe inni kunis immoo irra jireessaan barattoota yuunivarsiitii kan keenyaa Itoophiyaa keessa jiran ilaallata Itoophiyaan ala ta'us illee kun yuunivarsiitii biraa keessatti illee waan nama fayyadudha. Innis maal inni barataan tokko gaafa naannoo itti dhalatee bahee bakka biraa adeemu yookaan immoo naannoo yuunivarsiitii bakka itti kutaa tokko amma 12tti barate sanarraa gaafa gara yuunivarsiitiitti darbee adeemu yuunivarsiitiin tokkoffaa biyyi inni dhaqu yookaan immoo haalli naannoo qilleensa inni dhaqu haaraadha. Barattoonni dura wajjin barachaa ture yookaan barattoonni isheen dura wajjin barachaa turte jijjiiramaniiru. Barsiisaan illee haaraadha. Environmentiin barataan qilleensi maatiirraa fagaachuu jira. Waan hundumtuu haaraadha jechuudha. Even akkaataan itti yuunivarsiitii keessatti qo'annullee yookaan immoo dubbifnee itti milkoofnullee bifa kanaan dura barreerraa adda ta'uu danda'a. Sunis sababni isaa maaliifi barataan gaafa kanaan dura mana ofii taa'ee kutaa tokko amma 12 baratu kophaa isaa manatti galee yookaan immoo obboloota yoo qabaate obbolaa wajjin manatti galee yookaan obbolootaa wajjin manatti galtee qorachuu dandeessi qo'achuu danda'a. Yuunivarsiitii gaafa seenanu garuu sababa doormii seenanuu fi doormii jiraatanuu fi laayibirariinis gatuma achuma mooraa keessa jiruu fi ispeesiinis gatuma achuma mooraa keessa jiruu fi bakki itti dubbisan ispeesii laayibirarii fi doormiidha irra jireessaan jechuudha. Ispeesii yookaan kutaa barnootaa jechuudha yeroo barnoonni hin jirretti. Sana jechuun fakkeenyaaf akkaataan qo'annaa kan keenya successful ta'uudhaaf fiixaan boomsa argachuudhaaf gireedii gaarii yookaan GPA gaarii finnee bahuudhaaf akkaataan nuyi itti qo'annu murteessaadha. Fakkeenyaaf barataan tokko tokko sa'aatii dheeraa taa'ee dubbisuu danda'a. Tokko tokko immoo kilaasuma keessatti gaafa barsiisaan barsiisu taa'ee dhaggeeffata sana booda gaafa qormaataa waa xiqqoo dubbisaa sanumaan qormaata isaa deebisee gireedii gaarii illee yookaan qabxii gaarii galmeessaa jechuudha. Tokko tokko immoo teenshinii dhumaan namarraa laalee abaluu sababa dubbisaa jiruuf jedhee gad taa'ee dubbisaa jechuudha. Garuu immoo sammuun isaa gaafa qormaata qoramuu dhaqu gaaffii sana yookaan immoo qormaata sana qabxii gaarii galmeessisuu dhiisuu danda'a. Muuxannoon qaburraa waa tokko isinitti hima. Bara ani digirii jalqabaa baradhu Wallaggaa yuunivarsiitiitti baradhe. Mucaa tokko jira daree keenya Habtaamoo jedhama. Habtaamoon kun yeroo hundumaa dubbisa waggaa jalqabaa taanee fireeshii taanee gaafa gallu waan hundumtuu haaraadha isiniin jedheera. Habtaamoon kun sa'aatii barumsi hin jirre guyyaa qidaamees guyyaa sanbataas sanbata guddaa jechuudha sanbata duraas sanbata guddaas galgala hanga sa'aatii 6tti 12 sadaqee irra taa'ee hinuma dubbisa. Ilaalleetu yaaddootti galle nuyi maali mucaan kun irratti afur cufee bahuu fi koorsii hundumaa eefidee bahuuf jennee yaaddoo biraa keessa galle jechuudha ijoolleen hiriyoonni kooniifan. Haa ta'u iyyuu malee qormaata gaafa miidiin ga'ee qoramne jennu ani siluma yoo mala kootiin gaafa barsiisaan barsiisu daree keessatti nan dhaggeeffadha sirriitti jalqabarran ta'a fuulduran ta'a nan dhaggeeffadha. Sana booda achii galeennaan daftara lafa kaayatan sammuu kan koo firii gochuudhaaf baay'ee adeema olii gadi deema nan bashannanaa nan qoosaa baay'een taphadha hiriyoota koo wajjin jechuudha. Isa namni akka sa'aatii dheeraa irra taa'ee dubbisu sana hin beeku gaafuma qormaanni immoo ga'u ammas nan dubbisaa isa gaafan dhaggeeffadhee isa gaafan qormaata qoramu isa gaafa barsiisaan barsiisee sana akka waan nama fiilmii yookaan immoo fuulduratti gaafa sana waraabee of dura kaa'een waan barsiisaan gaafa sana jedhee yaadadha. Gaafa sana sirriitti hordofee qabadheera waan ta'eef baay'ee na rakkisu jechuudha. Habtaamuun kun immoo yeroo hundumaa taa'ee qo'ataa isa booda qormaata dhageenye gaafa wal ilaallu Habtaamuun kun qormaata nuyi qoramne keessaatii koorsii sana anaa gadi fide
Habtaamuun yeroo hunda dubbisu daafayyuma cal jedhee dubbisaadha. Kanaaf waa'ee isaatiif teenshiiniin na qabuun qabu. Kanaan booda sodaan na qabuun qabuun jedhe. Hanga fedhe habtaamuun laayibireerii oolee bulee waa'een habtaamuun hin sodaachisu jechuudha. Inni edaa nurratti qabxii olaanaa galmeessisuuf utuu hin taane for the sake of survive, for the sake of graduate, eebbifamuudhaaf caafii duudhumaafuu yoo sa'aatii dheeraa dubbise malee hin dhufuuf jechuudha. Ani immoo waa xiqqoo ishee dubbiseen as fidaa ture jechuudha. B pilaasis B's fidaa ture jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeetanii gaafa yuunivarsiitii galtanii hiriyaa ilaaltanii faallaa isaa immoo ani sababan yeroo dheeraa irra taa'ee dubbifnee fi mucaan ani amma maqaa isaa isinitti hin barbaanne hiriyaan kan koo tokko hin jira. Doormii tokko galla. Ana wajjin bayee olii gadda deemannis bayee tuwuukii kana deemaa hin taphannan goballa. Innis mala ani fayyadamu kana fayyadamuu barbaadeeti. Garuu anaaf sun uumama kooti. Gaafa barsiisaan barsiisuun qabadha. Sana qabadheennaan gaafa qormaataan rakkisu. Waama xiqqoo dubbiseetan dhaqee daqiiqaa 30 sa'aatii tokko dubbiseetan dhaqee keessa ba'a jechuudha. Qabxii gaarii fideessayyuu. Amma namni maqaa isaa dha'uu hin barbaanne kun immoo akkuma koo kanatu gochuutti jalqabee adeemeeti dhumarra gaafa eebbifamuu geenyu yeroo sana waggaa 3tti xumurraa waggaa 3ffaa gaafa geenyu wayinaan jedhee kenna situ na balleessee naan jedhe maaliif GPA kan kootiif kan isaa wal biratti ilaallaa walirraa fagoodha gar malee kan kootii irra caalee jira jechuudha. Kenna situ akkas na godhee jedhe maaliif yuunivarsiitii lekcharummaa gaafa dorgomnu jechuudha. Maalin si godheen jedheen ati dareetti dhaggeeffattee qabattee too sanumaan hojjettaa. Ani immoo dareetti dhaggeeffadhee hedduu sangas qabachuu hin danda'u. Irra taa'ee yeroo dheeraa yoon dubbise naa dhufa. Naa qabatamaa. Kanaaf si ilaalee tan badee naan jedhe jechuudha. Maal siniin jechuu barbaadeetani? Isa baay'ee dubbisuu ilaaltanii qabxanii dubbisina. Isa dhimma dhabee bakkee deemus ilaaltanii bakkee hin deeminaati. Ati istiraateejii mataa keetii. Teenshinii tun taane istiraateejii mataa keetii kallattii ittiin qo'attu akkamitti qo'achuu akka qabdu ofii kee baafadhu. Yoon gar malee taa'ee sa'aatii dheeraa dubbise naa qabama moo yoon immoo kilaasuma keessatti baay'ee dhaggeeffadhe naa qabama moo tokko tokko immoo rafee ka'ee halkan dubbisa namaa rafe inni immoo halkan ka'e sa'aatii 8 hanga 10 hanga 12 dubbisa. Yoon akkas godhe moo yoon guyyaa dubbise naa gala moo yoon ispeesii dhaqee kophaa taa'ee cufadhee dubbise naa gala moo laayibireerii dhaqee yoon kophaa taa'ee naa gala moo akkamittiin hin hubadhee qabxii gaarii fiduu danda'a isa jedhu itti yaaddee istiraateejii mataa kan keetii sana hordofuu qabda malee kan namaa hordoftee kisaaraa keessa galtaa jechuudha. Kanaaf qabxii gaarii fiduu hin dandeessuudha karaa biraatiin. Qabxii olaanuu galmeessuu hin dandeessuudha karaa biraatiin. Sababa kanaatiif istiraateejii mataa kan keetii hordofuu qabdaati. Yeroon dubbisu sanattani shoortinootti nan baafadha. Isuma barsiisaan gabaabsee baase keessaan gabaabsee baasa. Gaaffii tiruu foolsii ofii kootii nan qopheeffadha. Gaaffii filannoo ofii nan qopheessa. Bakka duwwaa ofii nan qopheessa. Barreessii gaaffii nan baasaa. Gaaffilee sana nan dubbisaa yaadaan sammuu keessaa nan itti yaadaa maal malee sana booda gaaffii ani babbaase. Maachingii nan baasaa. Choisii nan baasaa. Tiruu foolsii nan baasaa. Blank speesii nan baasaa. Writing nan baasaa. Gaaffii aayitemii hundumaa baasee tan dubbisaa. Gaaffiiwwan sana keessaatii bifa jijjiirrata malee. Ingiliffa jijjiirrata maleeti gaaffii baay'een isuma dhufa waan nama ajaa'ibu jechuudha. Hiriyaan koo tokko mitikkuu kan jedhamu wajjin barata ture. Maalii kennaati wayiin beektaa lafa barsiisaan gaaffii baasu wayiin beektaa maaliin beektati akkamitti bartee dursitee gaaffii ati sila nutti kennitee ilaalle sanaa wajjin wal fakkaatawuuti naan jedha yeroo baay'ee jechuudha. Suni ogummaa rabbinaa kennee sana barsiisaan eessaa gaaffii baasuu danda'a saduu gas gochuu danda'a jechuudha yookaan immoo tilmaamee bira gahuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf mata duree tokko keessaa tiruu foolsii ba'amoo filannoo ba'amoo bakka duwwaa ta'uu danda'amoo gaaffii barreessitu ba'a jedhee sana bira nan ga'a jechuudha. Tooppikiidhaan ilaala akkasitti. Sanaan booda sanaan milkaa'eera jechuudha. Waaqayyoon agalatu rabbiin agalatu waan bareedaadhaan hin eebbifamesi sanaafis amma iddoo gaariin jira waaqayyoon agalatu galata waaqaa balleessuun gaarii miti jechuudha. Kanaaf istiraateejii mataa keetii hordofii yeroo sana successful taata yookaan milkooftuu taata jechuudha.
kanuma isiniin jechuu barbaadeetanii malee teenshiiniidhaanis yookaan yaaddoodhaan illee ani hin danda'u ani kana booda akkas hin ta'u qabxiin koo simisteera tokkoffaa gatii gadi bu'ee simisteera lamaffaatti ol hin ba'u jettanii waggaa tokkoffaatti gatii gadi bu'ee waggaa lamaffaatti fooyyessuu hin danda'u waan akkasii keessaa ba'a jechuudha. Hojjetteennaan wanti ati hin jijjiirreef hin jiru jechuudha. Qo'attee jennaan istiraateejii mataa keetii hordoftee jennaan waan ati hin milkoofneef hin jiru jechuudha. Isa kana isiniin jechuu barbaadeetanii nagaa naa ta'a ulfaadhaa.